kutaalee addunyaa biyya keessaaf biyya laallee ciiftanii warri nu daawwattan jaalatamtoota kabajamtoota qophii keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qophii taasisummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork giza adda addaatti hayyoota Oromoo qondaal mootummaa namoota biyya tanaaf waba'an dargaggoota abbootii gadaa qaamolee hawaasa Oromoo bal'inaan qabannee dhiyaachaa turre ardhallee akkumsun irraa hootee paartii biyyoolessa Oromiyaa yookaan hayyuu duree paartii biyyoolessa Oromiyaa Jeneraal Kamaal Galchuu waliin jira. Jeneraal Kamaal turtii yeroo dheeraatiin booda wal beellamne milkoomne arda wal argine bagdufti bagano yedda ulfa tanumaan itkhayyan dhiyotana miidiyaa hawaasa gubbaa bal'inaan Jeneraal Kamaal Galchuu miidiyaa irratti mul'atu in dhiibamee jedhanii namoonni lola turanii allee yoosumsi qunnamee walaasomne tolnaan jettee qophii tanaaf walti dhume wanni social media gubbaa deema sunini sharing goota yaad namoota mootilleen akkasuma amanta dhiibamte yaadda an media raka median oomini duwwaa sun taane median hundumtu akeeka dhaabbatee fi qaama dhaabbateef qabaa jedhee nama amanu nama siyaasaati okay medianis maal gargaaru maaliif akka hojjetamu sin beeka waan ta'eef kachiraafe ammanni gaafa gabaabsine jechuudha gaafa tana beellamte sana akkaataa zaa'aadha nafsi ol jala nu dabarse ati za'a booda jechuu keeti anammoo za'a duratti hubadheeti adaamaadhaa ka'ee dhufe milkoofnantu suni san booda immoo hajaa biraattu na mudate sittuu himee deemee jechuudha turtiin gaafsanii sani kachiraafe dhimma miidiyaa irratti haasofnoo ta'e bal'aadha waan ta'eef isa keessa seenuun fedhu waa'ee beellamaa san qofa jechuu barbaada wanni hoomiin social media gubbaa deemtu sunini ittamanta namootni Jeneraal Kamaal dhiiban jedhan sun OMN ta'uu danda'a miidiyaaleen beekee jiran kabiraalee ta'uu danda'a miidiyaan Oromoo dhugaan jiru maali miidiyaa kana irratti nama influensii qabu jira kan namni hundumtuu beeku miidiyaan kun bifa saniin influensii ta'uu akka danda'u namni shakkii qabu hin jiru garuu targeetii godhee Kamaaliin akka yaada isaa uummataan hin gaanne godhe moo hin goone ragaa feesisa garuu immoo yeroo hedduu irratti dhiyaachuu dhabuun kenna namni biraa yookiin jarmoonni biraa yeroo baay'ee miidiyaa kanarra mul'achuun isaa san durallee keessattuu sochiilee jarmoonni kunniin godhan keessatti bal'inaan ka'eennu akka mul'ataa ture hundumtuu hin beekna tokko darbee ka jarma kennaallee darbat ture yaadadhaa jechuudha namni kan hundi ol bira qabee keessattuu immoo yeroo amma haala jiru irratti namoota irraa waa dhaga'uu barbaadu qaba uummanni isarraa nu dhabuudhaan uummanni karaa kanatti yaada ofii deebisee akkasii miira akkasii qabaachuu danda'a kan akkasitti hubadhaa jechuudha kachiraafe gama miidiyaatti yoo deebine gara biraatti deemna ayya gara biraatti adoo deemna talanatti tola saati qabnuuf saati qabaan fulatanatti hin deebin miidiyaa social media account qabda Jeneraal Kamaal Galchuu qabe social media kan keessuniini dhiyoo tana baay'inaa barreessa turan OMN dabalate miidiyaa qeeqaa waan turteef jechuu kiyya suma barreesse waan sun ana barreesse ayya kiyya midheessu OMN na dhiibeette yaadda OMN irratti hin barreessine ayya barruu kiyya namni akka malee hubate dubbisuu dandeenya irra deebinee amma yoo barbaachisu uummata anka qeeqe uummata OMN komate miidiyaan maal akka ta'e akeekni miidiyaan dhaabbateef maal akka ta'e abbootiin miidiyaa eenyu akka ta'e wallaalarraa isan godhan komatan OMN jechuudha namni OMN yaada kiyya naan guunne jedhu namni akka an fedhetti OMN na keessummeessa an jiru jedhu yoo jiraate OMN irra dadhaboo osoo hin taane akkaataa sagaleen isaa ittiin dhagahamu akkaataa ofiitti addunyatti of mul'isuu danda'u barbaadachuu qaba malee OMN hin komachuu qabuu jedhee barreessan maaliif OMNs dabalatee miidiyaaleen hundumtu qaama looganiif yaada looganiif qabu yoo uumamanu kan wallaalu raayii OMN hin qeexxanii jedhee barreessan awwarra OMN hin qeeqe jechuudha ulfaadhi galatoo kaani jijjiirame kun akkuma dhufeeni muummicha ministiraatiif warqinee gabayyoon fakkaata Ugaandaa si dubbisanii fudhatte biyya galti achi dhaaboo pidiyo jedhamu dabalamte dhaabii sun ofirra si baasee ari qondaalota warra keessan am wayi dubbise Jeneraal Kamaal Galchuu hojiirra dadhabaa leeziinaan jedhan qondaal mootummaa irra dhagaye maqasa baasuun qabu hojii dadhabdee si ammoo balleessateetiin ari'amti duraan dursitee odoo nama san dubbiste himtee gaarii ture maaliif amma ifatti haasa'uu barbaachisa waan akkasii dubbee kennatu nuti nama akkasiiti moo miti namni jedhu sun nama akka Kamaaliiti moo nama akka miti madaaluu namni hin danda'a waan ta'eef miidiyaa irratti kaasaa adda waan ta'eef jecha gadi bu'aa hagasiisan namni kaase sun eenyu akka ta'e jecha isaatirraayyuu madaaluu dandeetta sadarkaa nama sanii jechi isaatuun dubbata akka ati jette kana jedhe yoo ta'e hagaan achitti beeku yeroo achi ture tokko fo'aan sirraa qaba ani ODP'tti hin galle yeroo baay'ee himee jira